ammoo namni Yesuus Kiristoos waaqa jettanii yaadda yoo jiraate seentanii haasa'uu dandeessanii garuu waaqummaa Yesuus Kiristoos macaafa keessa hin jiru. Inni kun yoo kan waaqa ta'u taate jechuudha. Yesuus Kiristoos ka waaqa yoo ka ta'u taate Rabbiin tokkicha ta'uu hin danda'u sadii ta'a malee jechuudha. Sadii waaqayyo sadii ka isin gabbaru jirtan ka jennee dubbannu isuma kana. Rabbiin sadii ammoo kan gabbaramu hin jiru. Macaafa keessatti isin ammoo waaqa sadiidha ufumaa keessanii tolfattanii waaqa sadii godhattanii ufumaa keessanii tolchitanii kaan achi kaan lafarra dhaabdanii kaan samiirra dhaabdanii kaan ammoo jidduu ka deemu gootanii waaqa sadii walitti qabdanii tokko nuun jettan. Isaan meeqa yoo jedhan sadii nuun jettan. Sadii meeqa yoo jedhan sadii tokko nuun jettan. Tokko meeqa yoo jedhan sadii nuun jettan. Sadii meeqa yoo jedhan sadii tokko nuun jettan. Sadii nuun jettanii nutti himtan. Kaakkanaa kun waan ufii tolchitan malee waan macaafa keessatti nabiyyi Iisaan illee ta'ee nabiyyoon tokko illee barsiisanii miti. Nabiyyoon hundi isaanii wanni barsiisan tawhiida. Rabbiin subhaanahu wa ta'ala tokkichoomsuudha. Rabbii tokkicha subhaanahu wa ta'ala ka isa malee rabbiin biraadhaa hin jirre isa qofa gadi dhaabanii barsiisuudha malee nabiyyoonni kana barsiisanii hin beekan guyyaa tokko. Waan akkana kana takka barsiisanii hin beekan. Tawhiida qofa barsiisan malee isaan. Tawhiida qofa barsiisan malee waan akkana kana barsiisanii hin beekan. Nabiyyoon hundi isaaniidha akkuma jiraniin jechuudha. Rabbiin subhaanahu wa ta'ala suuraa Nahlii suuraa 15 ayat 36 ka dubbatu. Walaqad ba'athnaa fi kulli ummatin rasuulan an i'budu Allaha wajtanibu at-taaghut. Ergamoota hundumaa ummata mara keessattuu ergineetiin jirra Allah gabbara waan rabbii gaditti gabbaramurraa fagaadhaa jennee erginu malee tokkichallee hin hambifnee jedha Rabbiin subhaanahu wa ta'ala. Alif laam ra kitaabun uhkimat aayatuhu thumma fussilat min ladun hakiimin khabiir allaa ta'buduu illa Allah. Rabbiin subhaanahu wa ta'ala kitaabni kun akka rabbi biraa bu'e erga ibse Allah malee akka biraadha akka hin gabbarre Rabbiin subhaanahu wa ta'ala nutti meetiin jira jechuu. Kana malee ka duuba alaa lillahi diinul khaalis rabbiif qofa subhaanahu wa ta'ala amantaan qulqulluun jedhee dubbateetiin jira jechuu. Kanaaf rabbiin tokkicha inni lama hin jiru inni sadii hin jiru tokkichuma inni kan biraadha hin jiru. Kanaaf rabbii tokkicha san qofa gabbara wanni isin hin jennu isa kana. Nabiyyi Iisaan Yesuus Kiristoos illeen Muusaan alayhi salaam nabiyyoon hundi isaaniidha rabbii tokkicha qofa gabbaru tura malee rabbi biraadha hin beekan. Waa'ee ammoo Yesuus Kiristoos kana ufumaa keessanii ufii uummattan malee macaafa keessa waan jiruudha miti. Yesuus Kiristoos ufii isaatii wanni lallabuu ture waaqa tokkicha qofa. Fakkeenyaaf amma maal jedhee dubbatee waa'ee kadhannaa keessatti jechuudha. Yesuus Kiristoos yeroo dubbatu maal jedheetiin dubbate waaqayyo tokkicha jedhe. Waaqayyo tokkicha ennu kana yeroo kadhattan isin akkanatti kadhadhaa jedheen. Yaa abbaa isa waaqarraa sirriitti dhageeffadhaame. Yaa abbaa isa waaqarraa jedhaati kadhadhaa jedheen. Yaa abbaa isa waaqarraa jedhaati akkasitti kadhadhaa malee isin ana kadhadhaa hin jenne. Amma yaa abbaa isa waaqarraa jedhaati kadhadhaa jedhe. Abbaa kan jedhamu kun abbaa waa hundaadha kan jedhame Zakariyaas keessatti Zakariyaas boqonnaa 3 keessatti lakkoofsa 10 irratti maal jedha abbaan waa hundumaa inni waan hundumaa uume waaqayyo tokkicha jedheetiin dubbata. Abbaan waan hundumaa ka waa hundumaa uumeetiin jedhe waaqayyo tokkicha isa malee kan biraadha hin jiru. Kanaaf Yesuus Kiristoos weeta kadhattan akkana jedha kadhadhaa jedhe. Fakkeenyaaf amma boqonnaa 6 lakkoofsa 9 Maatewosiin jechuudha maal jedheen egaa yommuu kadhattan yaa isa waaqarra jirtu abbaa keenya mee sirriitti dhageeffadhaa. Yaa isa waaqarra jirtu isa waaqarra yaa isinii dubbisu taas harkaa qaba abshire muutii godhadhuutu mantaati inshallah. Tayyib egaa yommuu kadhattan yaa isa waaqarra jirtu abbaa keenya maqaan kee qulqulluu ta'ee haa eeggamu mootummaan kee haa dhufu jaalalli kee waaqarratti akka ta'u akkasuma immoo lafarratti haa ta'u jedhe. Soora har'aa bor nu barbaachisu har'a nuuf kenne akkuma nuyi warra nu yakka niif dhiifne yakka keenyas nuuf dhiisi. Eenyuun nuuf dhiisi jechuun jira. Eenyuun nuuf dhiisi jedhaati kadhadhaa jedhe abbaa. Yaa abbaa isa waaqarraa inni waaqarraa kamiin ka gubbaarra jiru abbaa tokkicha qofa. Maatewos boqonnaa 23 lakkoofsa 9 irratti abbaan waan nama tokkollee akka abbaatti lafarratti waammatin abbaan keessanuu tokko innis isa waaqarraati jedhe. Ammas ammoo Maatewos boqonnaa 7 lakkoofsa 21 jaalala abbaa koo isa waaqarraa nama hojjetetu mootummaa waaqaatti gala malee namni yaa abbaanaan jechuu duwwaadhaan jannata seenaa miti yookaan mootummaa waaqayyoo seenaa miti. Kiristaanummaa qofaanii kiristaana gooftaa jechuudhaan osoo hin taane rabbiin tole jechuudhaan islaamummaadhaan jannata seenan jechuu jira.
بالمعنى الأخص ما هي كبراتين إسلام ما قفان جنة سيناني جتشجرة إسلام ما قفان جنة سيناني جتشجرة بقولنا تربة لكوزة تقرتي مال جريتين دبتا بقولنا تربة لكوزة كلها تقرتي إيجا إسن همو تتاتني وتجرتني جولة كيسانيف كنا غاري كنو إرجبك تاني أبان كيسان إني واقع كيسا إموجري argaa jirtanii miti abbaan keessan inni waaqa keessaa immoo hammam isin caalaa warra isa kadhataniif waan gaggaarii kennaa jedha hammam warra isa kadhataniif waan gaggaarii kennaa jedha inni waaqarraa kan jedhame kana kan hunda ka dubbatu jiru Yesuus Kiristoos nuyi miti jechuudha kana malee ka duuba Maarqos boqonnaa 21 boqonnaa 12 lakkoofsa 18 haga 19 dubbifne abboomota yeroo dubbatu Yesuus Kiristoos abboomota waa hundumarra caaltu yeroo dubbatu maal jedheetiin dubbata waaqayyo waa'ee rabbiidhaa wayita dubbatu jechuudha. Dhage yaa Israa'el waaqayyo keenya kophaa isaa waaqayyo keenya kophaa isaa gooftaadha jedha. Dhage yaa Israa'el waaqayyo keenya kophaa isaa gooftaadha jedheetiin dubbataa jechuudha. gooftaadha jedheetiin dubbataa jechuudha. Kanaaf Yesuus Kiristoos akkasii alaa kulli haalin mee wantoota garigarii dubbifneetiin wanna kana inshallah rabbiin tokkicha akka ta'e akkaataa Yesuus Kiristoos wanna jedhee dubbifneetii isinii raawwadhaa jechuudha. Kana malee ka duuba akkuma beektan Yohaannis boqonnaa 17 namni martuu ni beeka kana dhagaatiin oola. ايوه ايوه ما هو يوحنس بقولنا كنا تربى لا كوسة تكور كوسة دي رتمال جالسي واقعي يوسف تكتي يسوع كريستوس سيأتي كتيس بيكون إنساني جرينيا برا تيجرا جرينيا برا ربين تكتي جيشو بيكني يسوع كريستوس إرجما ربيا كتاي بيكو جيشور باولوس اللي متى يساتي ربين تكتي كتاي بكيدو دبتة تنجرا باولوس أمو بكتا كلامه متى بكوت هدو دبتة تنجرا بكوت هدو بكتا كلامه متى بكوت هدو الدم باسي ربين تكتي فكين يفهم سنكيسا كورنثوس تكفى بقولنا سديت لكوزا nuuf garuu waaqayyo tokko jira innis abbaa isa waan hundumaa uume isa nu isaaf jecha jiraannu jedha gooftaa tokkichatu jira innis Yesuus Kiristoos isa wanti hundinuu isaan uumame ittiin uumame jedhama Yesuus Kiristoos ittiin uumame isa ittiin uuman hundinuu ittiin uumame isa nu ittiin jiraannu si jedha kana rabbiin ammoo isa waan hundumaa uume isa nu isaaf jecha jiraannu jedha kanaaf waaqayyo tokkichatu jira waaqayyo tokkichi sun ammoo Phaawulos sidiitti gilsi godhee ibseetiin jira fakkeenyaaf amma Ximaatewos tokkoffaa boqonnaa 2 lakkoofsa torba irratti maal jedheetiin dubbate lakkoofsa boqonnaa tokko lakkoofsa torba irratti maal jedheetiin dubbate isa gooftaa bara isa hinduun isa ijaan hin argamne isa sanaaf ulfinni haa ta'u ulfinni faangoon haa ta'u ameen jedha kana malee ka duuba waaqayyo tokkicha waaqayyo duwwaatu hinduu jedheetiin dubbatee jira jechuudha inni sun eenyu kan ta'e ammoo abbaa jedhee maqaa dhaheetiin dubbateetiin jira waaqayyo abbaan ammoo kophaa isaadha waaqayyo akka ta'e macaafa keessa jira jechuudha Phaawulos kana malee wantoota hedduu dubbatee jira inshallah ka Phaawulos boodarratti deebina meeqa Yesuus Kiristoos kana tokko tokkoon haalaallu waa'ee isaadha jechuudha waan dubbate muraasuma laalaagamu kudha wayiidha jechuudha fakkeenyaaf Maatewos boqonnaa 26 lakkoofsa 39 Yesuus Kiristoos yeroo kadhatu yaa abbaa koo in dandama yoo ta'e xoofoon dhiphinaa itti kun anarraa haa darbu garuu akka jaalala koo miti akka jaalala kee haa ta'u jedha akka jaalala kee haa ta'u malee akka fedha kootii miti jedha Senegalu jira miti mucaa seensiseetiin ture bara olin butamu wanna olin butamu ايوه تابتابي ديفتاني يغوتمت ربي سني ارارمو اي يوحنس بوقنا جهل كو صدمي سديت فدو في كوتي راوچو داف ميتي فدي سنه ارغي راوچو دافن واقر رغد بوي مليجدا واقر رابو جچون هي كبيرا داين قب daga jirtani miti waaqa ragad buu jechuun hiika biraadhaan qabu akka macaafaatti fakkeenyaaf amma wantoota tokko faa boqonnaa 11 lakkoofsa 6 irratti akkana jedheetiin dubbatan nuyi hundi keenyayyuu waaqayyo biraa dhufnee jedheetiin dubbata jechuudha fakkeenyaaf amma Maarqos boqonnaa 12 sidaa dura dubbifnee jirra wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh
Aye mutu waradu mamme inshallah haga wanda jere geesutti Yohannis shan lakota 44 isi wali keessani irra ulfina fudhattu male ulfina isa waaqayyo tokkicha bira dhufu jedha Yesus Kristos dubbatu jira ana miti kan dubbatu jiru maal jedha isin wali keessan irra ulfina fudhattu male ulfina isa waaqayyo tokkicha bira dhufu ana miti kan dubbatu jiru Yesus Kristos dubbatu jira isa ulfina isa waaqayyo tokkicha bira dhufu in barbaadani egaa akkamitti amanuu dandeessure jedha isi wali keessan irraa ulfinni fudhattu malee ulfinni isa waaqayyo tokkicha bira dhufu tokkicha kan jechu jiru ana miti kan dubbachuu jiru waaqayyo tokkicha kan jechu jiru Yesus Kristos waaqayyo tokkicha bira dhufu tokkicha jechuun tokkicha jiran tokkichuma sadi tokkoome tokkicha bira kan jechu jiru ana miti kan jechu jiru Yesus Kristos dubbachuu jira jechu Yesus Kristos ofii isaati dubbachuu jira maal jedhe isi wali keessan irraa ulfina fudhattu malee ulfina isa waaqayyo tokkicha bira dhufu hin barbaadani egaa akkamitti amanuu dandeessure jedhe amma samoo Marqos boqonnaa 10:18 yeroo nam tokko itti dhufeetiin Yesus Kiristoosin barsiisaa gaarii jedhe jenna maal jedhe Yesus amma maaliif gaarii naan jettaa jedhe afaan Oromooti kun maaliif gaarii naan jettaa waaqayyo isa tokkicha malee namni gaariin tokko illee hin jiru jedhe tokkicha jechuun kun afaan Oromooti wa alaykum assalaam wa rahmatullahi hundi keessan sabahan nur inshallah Yesus Kristos maaliif jedhe waaqayyo isa tokkicha ka jechuu jiru ana miti gatti barreesse macaafatu dubbate Yesus dubbatee jedhe macaafni barreesse malee waaqayyo isa tokkicha malee namni gaariin tokko illee hin jiru jedhe anaan gaariin aan jedhina waaqayyo tokkicha qofatu gaariidha jedhe kan ana miti kan barreesse Yesus Kristos dubbate garuu ammoo isaan waa Yesus Kristos hordofaniif jecha Yesus Kristos sun taane ka isaan hordofanii hura keessa waan deemu qeesii fi paasterii fi raajii sobduu waan garagaraadha wantoota garaasaa keessa deemtee sammuudhaarraa ooftee karaarraa ummata jallisu waan akkas hordofan malee Yesus Kristos ammoo osoo hordofanii qaata qajeelan laakiin ammoo Yesus Kristos kan dubbatu jiru waaqayyo tokkicha malee namni gaariin tokko illee hin jiru jedhe Yesus maaliif gaarii naan jettaa jedha afaan Oromooti kun maaliif gaarii naan jetta waaqayyo isa tokkicha san malee namni gaariin tokko illee hin jiru jedhe Maatewos boqonnaa 23:9 duratti illee dubbadheetiin ture lafarratti nama akka abbaatti waammatinaa jedhe abbaan keessanu tokkicha abbaan keessan tokko innis isa waaqarraati jedha isa waaqarraa tokkichi kun jechuudha isa waaqarraati jedha tokkichi isa waaqarraati jedha tayyib amma sammoo fakkeenya Maatewos boqonnaa 24:36 akkana jedha Yesuus dabalee guyyicha sana yericha sana jedha guyyicha sana yericha sana yookaan guyyaa dhumaa jechuudha garuu abbaa koo duwwatu beeka malee ergamoonni waaqarraa ilmis nam tokkollees kan hin beekanii jedha ilmis maalinilleen ergamoonni waaqaalleen tokkollee waan kana ka beekan hin jiranii jedheetiin dubbatee jechuudha. Fakkeenyaaf Maatewos boqonnaa 20:23 akkaataan jannata seensisuu akka hin dandeenye dubbate osoo waaqa ta'e sila jannata kennuu hin danda'u hin jedhuun sila asitti akka argitan kana guyyaa qiyaamaan beeku jedhe yoo ka guyyaa qiyaamaa inni waaqa ta'e ka guyyaa qiyaamaa dhaabu taate akkamitti waaqni akkamitti guyyaa qiyaamaadhaan wallaalaa waan gaafiiti kun. akkamitti waaqni guyyaa qiyaamaadhaa dhaabuudhaaf deemu isa firdii kennaaf jaani akkamitti wallaalaa kan jedhu waan gaafiti kuni isa kanaaf ammoo maal jedhe waa'ee jannataati wal qabsiisee gara mirga koo yookiis gara bitaa koo taa'uu garuu kennuun kan koo miti jedhe afaan Oromootti gilxi bahune qoonqa waan namarraa dhokatu miti afaan maal jechuu jira ani gara koota gara mirga koo taa'u yookaas gara bitaa koo taa'u kennuun kan koo miti jannata keessa taa'uun kan kennuun kan koo miti jedhe sun warra kanaan dura abbaa kootiin qopheeffamaniif ta'a jedhe warra asin dura wanna jedhaniif ta'a jedha ijoollee irratti hin barreessin hadiisa mujatteeni aga takka aga qabbanoftuuf akkasitti ho'iiti irratti hin barreessin hadiisa Maatewos boqonnaa 6:26 maal jedheetiin dubbate simbirroonni qilleensa keessa balali'an simbirroota qilleensa keessa balali'an ilaalaa jedha isaan hin facaasan jedha hin facaasan simbirroonni hin haammatan jedha gootarattis hin galfatan garuu abbaan keessan inni waaqarraa jedha mee dhageeffadhaa jedhan inni garuu abbaan keessan inni waaqarraa samii irraa isaan waaqarraa inni isaan hin sooraa jedha eenyu simbirroota hin soora ka rizqii namaa kennu ka hiree namaa kennu abbaan keessan inni waaqarraa abbaan keessan inni waaqarraa abbaan koon abbaan keessan inni waaqarraa isaan hin sooraa jedheetiin dubbataa jechuudha kana malee fakkeenyaaf Yohannis boqonnaa 12:44-45 sagalee isaa guddisee Yesus Kristos namni anatti amanu isana ergetti sanitti amana malee anatti amana miti namni ana argus isana erge sana argaa jedheetiin dubbatee jedha kana malee Yohannis boqonnaa 6:38 dubbanneetiin turre Yohannis boqonnaa 7:33 irratti illee dubbateetiin jira maal jedhee dubbate egaa ani yeroo gabaabduu duwwaadhaaf isin bira jira kana booddee gara isana erge nan dhaqaa jedha
isa erge rabbiin na erge gara na isa na erge garri ka isa erge sun eessa jira gara waaqa keessa jira asii ol jira jechuudha gara sanan naqaa jedhan waaqayyo bakka hunda jira nuun jetti jira waaqayyo bakka hunda jira yoo nuun jedhan ammoo waaqayyo lafa jala yoo jiraate Yesuus Kiristoos maa gad deemu dhabere garam deemisa lafa jala gad deemu maa dhabe inni maal godhu ol ba'e kunu gara isa na erge dhaqaa jedhe lafa jala yoo waaqayyo lafa jala jiraate maaliif gad deemu dhabe yookaan gara mirgaa yoo jiraate maaliif gara mirgaa deemu dhabe yookaan